Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkootiin ni amanna. Ameen. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkootiin ni amanna. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkootiin ni amanna. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoos isiniin kan jaalatu, abbooliin koo, luboonni, obboloonni koo, daaqonoonni, akkasumas barsiisonni wangeelaa, beektonni mana amantaa, abbooliin, haadholiin, hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessan. Guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqa keenya, Fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoositiif galanni, ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Baga jara bultii ayyaana sooma Nanawweetiin geessan baga wajjumaanuu geenye. Waaqayyoon dhiifama nuu godha yoo ta'e ka'iitii Waaqa kee nuuf waami. Raajii Yoonaas boqonnaa 1:6 irratti dubbii sagalee Waaqayyoo sooma kanaan kan wal qabate, sooma kana kan ilaallate kutaa 1ffaa barnoota keenya yeroo darbee keessatti waa'ee sooma kanaa, soomni kun maaliif akka soomamu, maaliif manni kiristaanaa keenya sooma kana akka isheen soomtu hundumti keenya hubachuun barbaachisaa waan ta'uudhaaf guyyaa kaleessaa boqonnaa 1ffaa yookiin immoo lakkoofsa 1ffaa lallaba keenya guyyaa kaleessaa ilaalleerra. Guyyaa kaleessaa barnoota keenya keessatti soomii kana, sooma Nanawwee jalqabaaf kan soomee uummata hundumaa soomsise, badiirraati, gubachuu magaalittiirraa, gaggaragaluu magaalittiirraa akka oolte barnoota keenya guyyaa kaleessaa waliin laalleerra. Har'a immoo kutaa 2ffaa barnoota keenyaa Yoonaas macaafa kana irratti macaafni isaa boqonnaa 4 kan qabudha. Guyyaa har'aa kana boqonnaa xumuraa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 fi boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga dhumaatti kan jiru dubbii sagalee Waaqayyoo waliitiin laalla. Jecha kana qulqullichi Yoonaas namoonni yeroo sana isa waliin bidiruurra galaanarra turan, Waaqni kee dhiifama nuu godha yoo ta'e badii keenya, gochaa keenya hundumaa bira nuuf darba yoo ta'e ka'iitii Waaqa kee nuu waami ittiin jedhani. Yoonaasis ergama Waaqayyoo dhiisuudhaan, sagalee Waaqayyoo kabajuu dhabuudhaan, biyya isaa, magaalaa isaa dhiisuudhaan gara Tarsiis Waaqayyo jalaa dhokatee miliqee deemuudhaaf ka'ee ture. Waaqayyo garuu qurxummii guddaa qopheessuudhaan, qurxummiin kunis Yoonaasin liqimsee gara Yoonaas deemuu fedhe otoo hin ta'in gara Waaqayyo akka inni deemuu fedhe akka deemuuf Waaqayyo isa taasiseera. Waaqayyoon gara deemuun nu hin barbaachisnerra akka deemnu nuuf hin eeyyamu. Gara innitti akka deemnu barbaadu akka deemnu Waaqayyoon barbaada. Waaqayyoonis ni fedha. Yoonaasiif sababa fayyuu uummata Nanawweedhaaf qurxummii guddaa qopheessee, qurxummiin kun carraa isatti ba'e, ixaa isatti ba'eetiin gara garbichaatti, galaanichaatti gatamee galaana kana keessaa qurxummiin guddaan jiru isa liqimsee fudhatee gara biyya barbaadame sanaatti akka inni deemu Waaqayyo taasisee jira. Kanaaf karaa nuti irra deemnee nu hin fayyanne, karaa jireenya keenyaaf nuuf hin taane, nuuf hin barbaachisne Waaqayyoon hin fedhu. Kanaafidha Yoonaas gara Tarsiisirraati gara uummata Nanawwee akka deemu sababaaf kan taasise. Yeroo sadaffaa macaafa kana gubbaa irratti Yoonaas yeroo lammaffaadhaaf gara uummata kana dhaqee akka lallabu
gooftaan keenya isa taasiseeraa jedha. Kanaatiin booda Yoonaas magaalicha erga seeneen booda magaalaan kun guyyaa 3 keessatti ni garagalti. Oriisaan Waaqayyoo magaalaa kanatti ni dhufa. Kanaaf guddaadha warra gurguddoota irraa qabee amma daa'immanitti, amma daa'ima harma hootutti, beellada manaa irraa eegalee wanti hundumtu guyyaa 3f nyaatarraa dhugaatiirraa deebi'anii subaayee akka qabataniidhaaf karaa Yoonaas Waaqayyo ergaa isaa sagalee isaa dabarsee jira. Kanaan booda Yoonaas magaalittii galee iyyuu eegale. Uummatatti sagalee labsuu eegale. Uummata kanaaf sagalee jiru hundumaa jecha Waaqayyoo hundumaa itti hime. Namas, horiis, beelladas, daa'ima otoo hin jedhin hundumtuyyuu badii kanarraa akka deebi'an, Waaqayyo waliin akka jiraataniidhaaf Yoonaas ergaa isaa dabarse. Namoonni, beelladoonni awwaara uffatanii gara Waaqayyootti ciminsaan iyyaan akka deebi'an, waan hamaarraa karaa isaaniirraa harka isaanii hundumaa qulqulleeffachuuf akka sooman Yoonaasitti himee jedha. Nuti akka hin banne Waaqayyoon deebisee akka nuuf gaabbuuf, horii isaa irraa akka deebi'uudhaaf sooma kana ni soomna jechuudhaan Yoonaas akkuma itti himeedhaan waan hamaarraa deebi'uudhaaf soomani. Deemee boqonnaa 4 irratti gaafa ilaallu Yoonaas kanatti hin gammanne jedha. Innis ni ori'ee jedha. Gara uummata kana deemutti Waaqayyoon raajii isaatiin hullee afaan Amaariffaatiin qil kan jennu kosii garaa garaa irratti kan biqiltu firee kan buufattu qopheessee jedha. Kunis sababaafi Yoonaas ni ori'ee jedha. Oriisaan isaa kunis gara uummata kanaa deemu wanta hin feennedhaaf. Biyya koo keessa otoo hin jiru kanan dubbadhe isa kana hin turre. Ati arjaadha, dhiifamas namaa goota, ni obsitas, dhiifamni kee kan baay'ate, waan hamaarraas kan ka'e, kan namaaf gadditu Waaqa akka taate nan beeka ture. Kanaafis gara Tarsiisitti baqachuudhaaf deemuudhaaf atattamaan ka'eetan ture. Amma garuu ati jireenyarra du'a naa wayyaatii yaa Waaqayyo adaraa kee na fudhadhuu jedhe. Jireenyarra maal wayyaa? Du'a naaf wayyaatii. Dhiphina kanarra, rakkoo kanarra, gidiraa kanarra, biyya lafaa kanarraati jiraachuurra fooniin du'uu naaf wayyaa jedhe. Saba Waaqayyo, Waaqayyo osoo hin beekin jiraachuun, cubbuu keessatti kufanii hafuun, Waaqa tolfamaa waaqeffachuurra, gara mana xonqaayii deemuurra, gara mana tolcha deemuurra, biyya lafaa kanarratti jiraachuurra du'uu nuuf wayyaa. Isaan kun lubbuudhaanis fooniinis du'anii waan jiraataniidhaaf. Waaqayyos akkas jedhe, haa ta'u malee ati ori'uun sirra jiraa? Haa ta'u malee ori'uun sirra jiraa ittiin jedhe. Yoonaasis magaalittiidhaa ba'e. Magaalittii ala kan jirtu karaa bahaa ni taa'e. Magaalittiis kan argatan hanga argutti ofiisaatii daasii xiqqoo ijaaree jedha. Achis ni taa'e. Waaqayyoonis hullee qopheessee jedha. Biyyi kun gammoojjiidha. Iddoon isaa iddoo baay'ee rakkisaadha. Iddoon isaa iddoo baay'ee nama dhiphisudha. Gubbaa irraatii aduun isaa nama guba. Lafa irraatii ho'isuun asoon isa guba. Gammoojjii kana keessatti kara bahaa ba'eetu Yoonaas taa'ee jedha. Waaqayyoon maal godhe? Hullee tokko qopheesse. Hullee har'uma magartee, har'uma baala buufattee, har'uma qabbana taatu qopheessee jedha.
erga agarsiiseen booda waaqayyoon maal godhe hullee kana ni gogsee raammoo itti ajajee jedha. Yoonaas kana irratti ori'e kanarra jiraachuu mannaa du'a naa wayyaa jedhee Yoonaas dubbatee jedha. Waaqayyo garuu ati hullee kanaaf ammana kan dhiphatte kan ishiin si fayyadduuf amma kana kan yaadde akkamitti saba kanaaf dhiphachuu diddeedha. Barnoota keenya kutaa tokkoffaa keessattis namoonni baay'een keenya isa kanadha. Waa'ee baduu saba keenya, waa'ee amantaa jijjiirrachuu saba keenyaa eenyumti keenya dhiphachaa hin jirru. Tajaajila saba kanaaf tokkummaa hin qabnu, jaalala hin qabnu. Tajaajilli keenya tajaajila laphee irraatii miti. Faayidaadhaaf, aangoodhaaf, kabajaaf yeroo baay'ee kan kaannu, miindaadhaaf kan kaannu. Waa'een saba baduu Waaqayyo, waa'een badiidhaan kufuu saba Waaqayyo biyya keessas biyya alaas kan jiranii tokkoon keenya dhiphisee hin beeku. Namoota baay'ee badee jira. Namoota Waaqayyo baay'eetu kaayyoo isaanii karoora isaanii gadhiisee jira. Maalla dhibdeedhaan tajaajiltoonni jiran baay'een isaanii jiru. Waaqayyo garuu nu gaafata. Yoonaasin kan barsiise karaatti kan deebise hunduma keenya Waaqayyoon nu haa deebisu malee bara kana keessa rakkoodha baay'een keenya. Tajaajilaan dadhabnee jirra. Duubatti deebinee jirra. Akkuma Yoonaas kara Waaqayyo irra deemu, gara biyya Waaqayyoo deemu, gara magaalaa Waaqayyoo deemurra, gara yaada foonii, gara biyya lafaa deemu filanneerra. Yoonaas guyyaa 3 namas beeladas hundumaa soomsise guddaadha. Xiqqaadha otoo hin jenne kabaja Waaqayyoof jecha kabaja isaanii dhabanii daaraa of irratti naqanii lafa gangalatanii boo'anii iyyanii Waaqayyoon isaanitti araaramee jira. Nutoo maatiiwwan Waaqayyo baanee gaafa gallu gammachuu hin qabnu. Gaa'ila keenya keessatti gammachuu hin qabnu. Jiruu keenya keessatti eebba hin qabnu. Hojii keenya keessatti galata hin qabnu. Tasuma dhamaana malee bu'aa harka keenya argachaa hin jiru. Jaalalli qorree jira. Walirratti kaka'uun baay'atee jira. Dhiiga walii dhangalaasuun baay'atee jira. Yoonaas sooma guyyaa 3tiin uummata kanaaf Waaqayyoorraa dhiifama akkuma argamsiise nutis Waaqayyoorraa badii baay'ate kana gochaa cubbuu keenya baay'ate kanarraa dhiifama akka argannuudhaaf kana sababeeffachuudhaan sooma kana sooma Yoonaas uummanni Nanawwee soome har'as manni kiristaanaa uummanni keenya sabni keenya akka soomu labsiishii ni dabarsiti. Soomni kun soomni Nanawwee kan bara kanaa guraandhala guyyaa 15 amma guraandhala guyyaa 18tti itti fufa. Soomiin kun sooma guyyaa 3ti. Yoonaas uummanni Nanawwee akka soomu kan fedhe guyyaa 3dha. Guyyaa 3 soomuu isaaniitiin magaalaan Nanawwee baduurraa gubachuurraa sabni Nanawwee dheekkamsa Waaqayyoorraa itti fayyee jira. Yeroo sana isaan nama haa turu beelada manaallee ijoollee xixiqqoollee horii xixiqqoo reef dhalattellee akka sooman gochuudhaan Waaqayyo dhiifama isaanii godheeti jira. Nutis kana sababeeffachuudhaaf Waaqayyo dhiifama akka nuu godhu dheekkamsa biyya keenya keessatti argaa jirru keessumaa bara darbe kana dhibee koronaatiin wal dhabdee garaa garaatiin obboleessi obboleessa irratti firri fira irratti biyyi biyya irratti ka'uudhaan wal balleessuudhaan biyyi keenya rakkoo hin taane keessa galaa jirti. Kanaaf laphee tokkoon dhiifamaan jaalalaatiin soomnee akka qulqullicha Yoonaas arjummaa Waaqayyoo fudhachuun barbaachisaadha. Kanaafidha narraati baradhaa kan jedhe abbooliirraa sooma sagada cimina amantaa waaqeffannoo akkaataa waaqeffannoo baranna waan ta'eedhaaf soomni kun kan dhufe Yoonaas irraa kan dhufe soomni kun sooma labsii waan ta'eedhaaf nutis sooma kana ni soomna. Sooma kanaan dheekkamsa Waaqayyoo irraa dhiifama isaa horii isaa Waaqayyoo irraa arjummaa isaa ni arganna. Karaa biraa qulqullichi Iyyu'eel raajii Iyyu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 14 gubbaa irratti akkana jedha. Tsiyoonitiin faagoo afuufaa sooma koo eebbisaa waltajjichas qulqulleessaa. Tsiyoon biyyadha ergaadha. Manni kiristaanaa soomota gosa 2 qabdi. Sooma labsiif
sooma dhuunfaa. Sooma labsiif sooma eeyyamaa jettee bakka lamatti qoonni. Soomni labsii yeroo soomni kun ga'u akkuma sooma kana sooma Nanawwee amma guyyaa tokkoon booda qaqqabnu kanaa manni kiristaanaa ergaa ishii dabarsiteetu qophii godhaa, qophaa, warri wal loltan araaramaa, warri wal jibbitan wal jaaladhaa, warri wal miitan dhiifama walii godhaa, warri haaloo walitti qabattan haaloo keessan dhiisaatii gara mana Waaqayyootti deebi'aati. Tokkummaadhaan wal qoqqooduun miti, jibbiinsaan miti. Gara soomaa, gara arjummaa, gara dhiifamaatti deemaa jirra. Gaafa gara soomaatti dhufnu haaloo qabannee jibbiinsaatiin cubbuudhaan otoo hin ta'in qulqulloofnee gaabbii gallee soomuun hunduma keenya jira. Kanaaf Tsiyoonitiin faagoo afuufaa. Uummanni kun hundi haa dhaga'u. Uummanni kun hundi haa qophaa'u. Labsiidha. Labsiin kun labsii Waaqayyoodha. Labsiin kun labsii lubbuudhaaf ta'u jechuudhaan Tsiyoonitiin faagoo afuufaa. Uummata Tsiyoon magaalaa ishii hundumatti himaa. Sooma kana qulqulleessaadha. Namoonni baay'een sooma qulqulleessaa hin jiran, sooma xureessaa jiru. Soomin hin barbaachisu, Waaqayyo nuu tsoomeera kan jedhan baay'een isaanii jiru. Fuuldura keenya soomni guddaas waan jiruudhaaf jarreen kun maaliif kana jedhu bal'inaatiin guyyaa bira ilaaluu dandeenya. Amma garuu Waaqayyo dhiifama nuu godha yoo ta'e ka'iitii Waaqa kee nuu waami. Badiin kun, dheekkamsi kun, raafamuun galaanaa kun kan qaqqabe sababa keetiif waan ta'eedhaaf jechuudhaan yeroo sana Yoonaas waliin bidiruu yaabbatanii gara Tarsiis warra deemaa jiran Yoonaas waliitiin dambaliin galaanaa, raafamuun galaanaa kan isaan qaqqabe. Sababa kanaatiin eenyu akka balleesse, rakkoon isaan gubbaa qaqqabe kun karaa Yoonaas ta'uusaa saboota baran yeroo sana jecha kana kan dubbatan. Tsiyoonitiin faagoo afuufaa, sooma koos eebbisaa, waltajjicha immoo labsaa, uummata hundumatti himaa. Yeroon sooma, yeroon sagadaa ga'eera waan ta'eedhaaf saba hundumatti himaati. Uummanni kun akka soomu, uummanni kun akka sagadu taasisaa jechuudhaan gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos karaa qulqullicha Iyyu'eel irra bulee ni dubbata. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 4 gubbaa irratti ilmi namaa nyaata qofaan hin jiraatu jedha. Ilmi namaa dhugaatii qofaan hin jiraatu jedha. Maaltu isa barbaachisaa? Lubbuu isaatiif kan ta'u nyaataaf dhugaata foonii osoo hin ta'in nyaataaf dhugaata lubbuu, soomni, saganni barbaachisaa waan ta'eedhaaf qulqullichi Maatiyoosis wangeela Maatiyoos boqonnaa 16 qabnee gaafa ilaallu yeroo soomtan akka warra of jaalattootaa hin ta'ina jechuudhaan yeroo soomtan jechuun soomaa jechaadha. Ilmi namaa nyaata qofaan hin jiraatu jechuun soomin isa barbaachisaa jechuudha. Kadhannaan isa barbaachisaa jechuudha. Saganni isa barbaachisaa jechuudha. Dhiifamni isa barbaachisaa jechuudha. Waan gaarii raawwachuun isa barbaachisaa jechuudha. Kanaaf yeroo itti daabiloos illee nyaataan gooftaa keenya isa qoree turetti ilmi namaa nyaata qofaan hin jiraatu. Dubbii sagalee isaa, jecha isaa yoo qalbeeffate, yoo dhaga'e, yoo ittiin jiraate malee jireenya bara baraa argachuu hin danda'u jechuudhaan gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos dubbatee jira. Soomni guyyaa 3 kun sooma isa guddaa abiyyi tsoom, sooma Iyyasuus jennee waamnu sanaaf kan nu qopheessu, haal dureewwan kan ittiin qophoofnu sooma isa kanaatiin. Biyya keenyaaf nageenya kan argannu soomni kun sooma isa jalqabaati. Isa sanaaf karaa nuu bana. Manni kiristaanaa soomiiwwan labsii 7 qabdi. Isaan kana keessaa soomiin kun isa tokkodha. Guyyaansaa haa xiqqaatu iyyuu malee, guyyaansaa guyyaa 3 haa ta'u iyyuu malee, Waaqayyo guyyaa 3 haa turu, sa'aatii haa turu, daqiiqa haa turu, torbee haa turu, ji'a haa turu, sakandii tokko keessatti dhiifama nuu godha. Biyya sana dhiifama godheeraafi baduu uummata Nanawwee Waaqayyo dhiifama godheeraafi Waaqayyoon galateessaa, inni abbaa dhiifamaati, arjummaansaas baraa hanga baraati jechuudhaan qulqullichi Daawit
faaruu 135 gubbaa irratti dubbateera. Kanaaf kan baduu dinde har'a kan geenye arjummaa tola fedha isaatiin malee gaarummaa keenyaan hojii keenyaan hojii gaarummaa qabaannee miti. Kanaaf hundumti keenya haa qophoofnu, waa'ee biyya keenyaaf haa kadhannu, waa'ee kiristaanotaatiif haa kadhannu, walii gara waa'ee nageenya biyya keenyaatiif haa kadhannu. Addunyaa guutuudhaaf yoo nagaan jiraate malee eenyumti keenya baanee galu hojjennee jiraachuu hin dandeenyu. Nagaan jiraannaan nagaan waan hunduma dursaa bu'uura waan hundumaati. Nagaan dhufuu kan danda'u waaqa nageenyaa waaqayyoon kadhatanii gara waaqayyootti deebi'anii dhiifamaan kisoominaan mataa ofii gadi qabatanii soomanii jecha waaqayyoo jecha wangeelaa firii wangeelaa buufataniitu deddeebi'an malee rakkisaa ta'eera. Barri keenya rakkisaadha. Miidiyaalee hawaasaatiin kan gaggeeffamu kan gadhiifamu wanti argaa jirru wanti raawwachaa jirru mana waaqayyoorraa seera isaarraa adeemsa isaarraa fagaanne gochaa garaa garaatiin baduudhaan wal balleessuudhaan wal irratti kaka'uudhaan wal qooduudhaan qomoodhaan sanyiidhaan hiddaatiin wal qoqqoonnee addunyaan keenya gara badiitti jirti. Dhibee daawaa hin qabneen addunyaan keenya dhiphachaa jirti. Gama tokkoon dheekkamsa waaqayyootiin, gama tokkoon ta'eewwan garaa garaa kan akka hooma hawaannisaatiin, lola garaa garaatiin, balaa ibiddaatiin, balaa lolaatiin, rakkoo garaa garaatiin biyyi keenya akkasumas addunyaan yeroo ammaa kana dhibee guddaa keessa rakkoo guddaa keessa galtee jirti. Kanammoo waaqayyo akka nu hin balleessine akkuma Yoonaasiin jedhan waaqni kee dhiifama nuu godha yoo ta'e ka'ii waaqa kee nuu waami nuti baduudhaaf waan ta'eedhaaf jedhanii akkuma Yoonaasiin kadhatan. Nutis abboolii dhageenye mana amantaa keenya dhageenye gara laphee keenyaatti deebine eenyummaa keenya beeknee jaalalaaf gammachuudhaan soomaan sagadaan deddeebi'uun barbaachisaadha. Yeroo sooma keenyaa maal goonaa? Yeroo 3 iddoo tokkotti raawwanna. Yeroo soomnu jalqaba ni kadhannaa, itti aanee ni sagannaa, itti aannee ni soomna. Isaan kun hundumtuyyuu madaa lubbuu keenyaa madaan foon keenyaa nuuf fayyisu, waaqayyootti akka araaramnu nuuf taasisu, waaqayyo waliitiin walitti nu araarsu, waaqayyo waliitiin dhiifama akka argannu nu taasisu. Kana ta'uu baannaan har'as boris addunyaan kun rakkoo hin jirre keessa galaanee jirti. Kanaaf sooma kanaan dhiifama walii goonee gara mana waaqayyootti deebinee guyyaa 3 kana jaalalaan kabajaan ulfinaan soomnee waaqayyoorraa dhiifama akka argannu waaqni qulqullootaa, waaqni raajotaa, waaqni tolootaa nu haa gargaaru. Sooma kana kan ittiin daabiloosin injifannu, kan ittiin jireenya bara baraa argannu, kan ittiin badii keenyarraa ittiin deebinu, kan ittiin dhiifama waaqayyoo gonfannu, kan ittiin wal jaalannu, kan ittiin wal kabajnu, kan ittiin biyya keenya nageenya ishii, jaalala ishii, tokkummaa mana kiristaanaa mirkaneeffannu. Gooftaan keenya uumaan keenya Iyesuus Kiristoos nuuf haa taasisu jechaa isa beekuuf isa dhaga'uudhaaf dubbiin sagalee waaqayyoo jechi tokkoyyuu gahaadha. Dubbiin baay'ateef harreetti hin fe'amu jedha Oromoon gaafa mammaaku. Kan nu barsiise, kan nu gargaare, badii keenya kan nurratti hin lakkoofne, biyya alattis biyya keessattis kan nu eege, dhugumatti gaarummaa keenya, kadhannaa keenya, sooma keenya, sagada keenya otoo hin ta'iin waadaa qulqullootaa, araarsummaa haadha keenya qulqullittii duroo maaramii, eegumsa ergamootaa, dhiifama gooftaa keenya waan ta'eedhaaf sooma kana kan ittiin daabiloosin injifannu, kan ittiin mootummaa isaa dhaallu, kan ittiin nageenya waaqayyoo argannu gooftaan keenya nuuf haa taasisu. Sooma kana nu kakaasee akkuma nu eegalsiise immoo nu xummursiise sooma isa guddaatiin akka nu qaqqabsiisu waaqni Abbaa, waaqni Ilmaa, waaqni Hafuura Qulqulluu nu haa gargaaru. Lafa jirtanitti, bakka jirtanitti, iddoo jirtanitti hidhaa daabiloosirraa, hojii hafuura diinaa irraatii, hojii amajaajii hundumarraatii jireenya keessan, nageenya keessan,
fayyaa keessan kan isin jeequ, kan isin tasgabbii dhowwu, kallattii garaa garaatiin keessa keessan galee akka hin soomne, akka hin saganne, akka hin kadhanne, waan hundumaa fuundura keessan irratti gufuu kan isinitti ta'u Waaqayyoon isin irraatii haa qabu. Waaqayyo hunduma keenya nu haa eebbisu, nu haa eegu, biyya keenya nagaa, walii keenyaaf jaalala, cimina amantaa nuuf haa kennu. Kan nu barsiise, kan nu gorse, Waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u, Waaqayyoof galanni haa ta'u. Ka'itii Waaqa kee nuuf waami. Waaqayyoon dhiifama nuuf taasisa yoo ta'e. Raajii Yoonaas boqonnaa 1, Raajii Yoonaas boqonnaa 2, Raajii Yoonaas boqonnaa 3, Raajii Yoonaas boqonnaa 4, Wangeela Maatewos boqonnaa 6-16, Raajii Iyyu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 12 hanga 14tti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galatooma.